YouTubein Amin Tube jedhu subscribe kuma diidama ol qabu waan jalaa gubateef YouTube haaraan ibanate kana subscribe Amin Tube jedhu kana subscribe gochuudhaan akka ol guddisu. Obboleessa keenya Amin akka subscribe dhaan cinaa dhaabbatan YouTube isa subscribe gochuudhaan obboleessa keenya cinaa dhaabbatan. Ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalaa Amin Tube nageenyi rabbii guddaa onnee koo irraa ka'ee bakkuma isin jirtanitti qilleensa addunyaa irraa gaarreen laggeen tulluuwwan akkasuma bakkoota adda addaa qaxxaamuree bakka isin jirtanitti faffaca'ee isin biraa haa qaqqabuun jedha. Hayya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune hordoftoota Amin Tube jirtu YouTubein Amin Tube jedhu subscribe kuma diidama ol qabu waan jalaa gubateef YouTube haaraan ibanate kana subscribe akka gootaniif isin gaafanna. Wal guddisuu, wal cinaa dhaabachuu, wal gargaaruu, wal jajjabeessuu aadaa haa godhannu. YouTube haaraa kana irratti waan gaggaarii waan isin barsiisu, waan isin bashannansiisu, waan isin fayyadu akka irratti gad isin dhiisu abdii qabna. Hagasiifuu subscribe, like, share gochuun akka cinaa dhaabattan isin gaafanna. Jirra jirtuu ilmaan ayyaamartuu ka qabda nyaattanii ka dhabeef laattanii bagaarra geessanii YouTube channel Amin Tube jedhu kana subscribe gochuudhaan akka ol guddistan isin affeerra. Qeerroo Taajuu Qoree duumessa Oromiyaa jala bakka jirtanitti nagaan tura. Jirra jirtuu ilmaan Oromoodha akkamii jirtan fayyaadha nagaa isinin jecha bika jirtanitti rabbii nagaa isinitti haa ta'u. Obboleessa keenya Amin Tube YouTube isaa kan subscribe kuma diidami ol qabuutu jalaa gubate. Kanaafuu amma immoo akka subscribe dhaan cinaa dhaabbatan abdii isinirraa qabna. Bika jirtanitti ilmaan Oromoodha wal jajjabeessaa Oromoo taanaan YouTube isaanii subscribe godhaadhaaf. Assalamu alaikum warahmatullah. Ilmaan Oromoo Ramadan Mubarak. Ramadaani dhufaa jiru Ramadaana gaarii Ramadaan ishqiin uffata isiniin jecha arraan tana beeksisa gabaabduu yookaan immoo obbolummaa gabaabduun isinii qabadhee dhufe. Egaan akkuma beekamu YouTuberoonni Oromoo keenya ta'anii hedduun isaaniidha yeroo dheeraa YouTube irratti dabarsaa turaniiru. Haa ta'u malee YouTuberoonni Oromoodha akkuma Oromoo qabanu diinni isaaniillee Oromoo caala baay'atan. Kanaafuu YouTubein obboleessa keenya Amin Kadir jedhamee kan beekamu haala hin beekamneen duraa ogguramee jira. Kanaaf YouTube haaraya banee jira. YouTube isa subscribe gochuudhaan obboleessa keenya cinaa dhaabbachuu qabna, jajjabeessuu qabna isiniin jedha. Egaan Oromoon lubbuudhaa galukkuutti wal cinaa dhaabbata. Obboleessa keenya bira haa dhaabbannu. YouTube isaadha bakka duraatti adeemnu isiniin jedha. Galatooma subscribe godhaa. Abu Hanifa. Ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalaa Amin Tube nageenyi rabbii guddaa onnee koo irraa ka'ee bakkuma isin jirtanitti qilleensa addunyaa irraa gaarreen laggeen tulluuwwan akkasuma bakkoota adda addaa qaxxaamuree bakka isin jirtanitti faffaca'ee isin biraa haa qaqqabuun jedha. Egaa waa malee hin bannee baay'een keessan gara sooshaal miidiyaa kiyya kan argattan jechuudha kan YouTube wajjin turre. Social media kiyya kan argattan hedduun keessan dhuftanii maaf baddee Amin maaf baddee maal rakkoon uumamee maal jettanii kan nagaafattan baay'eedha. Kan garuu carraa gara social media gara biraatiin naqunnamuu hin dandeenye hedduun keessanis akka na yaaddan yookaan ammoo akkuma isin yaade akka na yaaddan abdiin qaba. Egaa waa malee hin banne jechuudha waan jabdutu na balleesse yookaan toora YouTube channel Amin Tube isa jedhu kan hordoftoota namoota 20,000 ol horadhee ture kabajaaf jaalala keessa wajjin hiriyoota hangas baay'atu dhabeen ture jechuudha. Kanumaan wal qabatee chaanaalli kiyya Amin Tube jedhu inni jalqabaa sun narraa cufatee yookaan ammoo sababa rakkoo godhateef inni guutumaan guututti isa dhabuu danda'ee jira jechuudha. Haaluma kanaan wal qabatuun chaanaalli kun warroonni chaanaala kana beektanitti chaanaalli kun kan beekii shaw ture jechuudha. Beekii Tube ture jechuudha. Egaa sababuma chaanaala kiyyaa isa gubatee wal qabatee beekiinis chaanaala kana akkaan itti fayyadamuuf gama kiyya dabarseetiin jira jechuudha. Maqaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaatiin chaanaala kanaatiin akkasuma akka nam tokko ta'anittis baay'ee isa galateeffachuun barbaada jechuudha. Akkasuma maqaa keessaniinis akka inni galatoomu asumaanin yeroo biraa innis akka asirratti argamu nan affeeraa jedheetii yaada.
Kanuma wal qabatee warroonni na iyyaafatan turtanis warroonni gara kanaan dhiyeenya kana dubbadhee ture na beektanis yoo jiraate chaanaalli kun chaanaala Amiin Tube jechuudha. Hiriyoota kiyya kanan argin baay'ee isaanii share gootanii akka biraan naa geettan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha jechuudha. Marreega ifaajilee adda addaa barnootaalee adda addaa qoosaalee adda addaa hedduu wajjin dabarsine jechuudha. Baay'ee wajjin dabarsine baay'ee wal yaadachuu namni sooshaal miidiyaa kanarraa wal bare akkuma isin yaade kanatti akkana yaaddan nan hubadha jechuudha. Fakkeenya namoota tokko tokko na qunnamaniin yeroo wajji dubbadhu baay'een isaanis kana kallattiitti na dubbisan dhaban akkana yaadan hedduu isiisan nan hubadha jechuudha. Amma walumaa galatti kabajaaf jaalalaan kan isin gaafadhu chaanala kana chaanala Beeki Show irraa gara Amiin Tubetti ergan jijjiiradheera. Egaa maarree chaanala kana chaanala kiyya isa najalaa isa guddaa isa najalaa uggurame yookaan najalaa cufame saniif baay'ee hamileen na cabdee turte akkasuma obboleessi kiyya Beeki Show akkuma jalqaba isiniin jedhee hamileen sin cabinii chaanala kana fudhadhu irra hojjetadhu hiriyoota kan kee kan si jalaa facaan walitti irratti qabadhu naan jedhu danda'eetiin jira jechuudha. Egaa baay'ee galatoomu amma walumaa galatti chaanala kana share gootanii subscribe gootanii akka na bira dhaabbattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha jechuudha. Hiriyoonni asirratti affeeramanii sagaleedhaan jalqabaa dhageeffatan kanarraan akka na wajji dhaabbatanii akka namoonni subscribe naa godhan share like naa godhan na wajjin sagalee isaanii yookaan immoo viidiyoo isaanii argitan kanas hedduu isaanii hunda isaanii baay'een galateeffadha. Isinis baay'een isin yaadee baay'een isin kabajaa baay'een isin jaalladha. Akkuma baramee qoosas ta'ee barnootaalee biroo akkuma maduraa waliin dabarsinitti ammas kan itti fufnoo ta'a jechuudha gara chaanala kanaatiin. Egaa chaanala kana immoo chaanaalli kun baay'ee guddaa miti namoota baay'ee hin qabu jechuudha. Chaanala haaraa ture isaafillee chaanala haaraa ture. Kanaafuu chaanala kana share gootanii akka naa guddiftan ammas irra deebi'ee kabajaaf jaalalaan isin gaafadha jechuudha. Kanarraa kan hafe baay'een akka isin yaade maal jedhee akka isinitti himuu fi akkamitti akka isiniif ibsuu dhugaa dubbachuudhaaf naa hin galu jechuudha. Marreegaa isinis warroota gara argataniin baay'een isaanii kana dhabanii yookaan immoo namoonni akkuma sooshaal miidiyaa kanarraa wal arguu baay'ee wal jaalataa baay'ee wal kabajaa kan facaan baay'ee jira jechuudha. Kana sababeeffachuudhaaf akka maatii kan waliin naa qabdan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Hanganuu isin jechuu barbaada. Fayyaaf naga keessa naa jiraadha. Chaanala kana share gochuu immoo hin irraanfatina. Walitti deebina jenna. Fayyaa keessa naa jiraadha. Amiin Tube.